waraana tundaani waraansa hinjedhu dubbisi hinjedhu dhaggeeffatani warra jiran dhaggeeffatani dubbisi maal dhaggeeffatan asuu dhaggeeffachuu didde seexaan Phaawulos seexaani qabu hin qabu moonni garaa isaa keessa isa waraanu san maali dhukkuba maali dhukkuba seexanni kee waatti waraanu dhukkuba seexanni kunoo kanaafuu seexan dhukkuba seexaani keessa ta'e waraaname Phaawulos amma waa keessa ta'e tuntaane ala ta'e waraana ilaali seexanni dhibee keessa kaa'ee jira eenyutu dhibee dhukkuba keessa kaa'e seexanni dhibee kina keessa kaa'ee jira waraana seexanaan qabaa eenyu keessa kaa'een jedhee bara seexana waaqayyo dhukkuba nama keenyaa waaqayyo waaqayyo rabbi amantu su dhukkuba sir keen kaasi in kaaya inde akka wangela keetti rajisee qannu maafitti amanta reeti maaliif amanta erga dhukkuba si keessan kaadha maafitti amanta si min dubbisa ayyee wangeeluma kee irraa dubbisa kuno dhukkuba akka waaqayyoon kee dhukkuba nama fidu HIVs dhukkubaas koronaas akka nama fidu waaqayyoon kan kee dhufanii dubbisi keessa deebii okay Soddomii fi sagal soddomii lama dhaggeeffadhu akka jedhu dhaggeeffadhu neetworkiin garuu na rakkisaara abshir kana booda in sirraa maqaa isaatiin akkana jedha amma ilaala waaqayyo anuma ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru ani naan ajjeesa ani naan madeessaa jedhe eenyu kan nama madeessu Ricardo. Fikiru. Jiru jiran. Ustaz Ahmad, assalamualaikum. Ifa live. Waalaikum salam warahmatullahi ustaz. Ahlan. Ma dhaggeeffatani isin wangeela keessan seentani wa idha quri'a al-Qur'aanu gujara marfasta fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna yorkun. Dubbattani kan jettani wallahi isinis. تعلمونا برشات مجرى بوان كابو بروم سافتا كنت انا جلابو لا اله الا الله كورونا واقع يوم ثاني كورونا الدنيا لكو سجل يسوع نمر لكو ساف مفيزا لكو الدنيا خايس في تجرون اسمامي لك تشوفودا استاذي كريستوس نما لكو سنا فيسا مالي كاسي Memang surah jin itu ayat terbatas bila malakosa kuda sagan. Muhammad jin bergaya, Nawata bergaya, nanti ber. Yesus Kristus setan awal jinin turre sebuya pertama. Adi setan apa surah kare bater muaz. Wallah ustaz itu malah falaf, malah wahai Kristus malah bet. Ati arge taten salfatu te Kristus yette salfatu. Aw mana andi sana kana arge timbo kofer be mazatana. Imbusina wallah kun. Wallahi te yakuni. Maqaan argeenyaatti walla maqaan argeenyaatti maqaan qabsoo oromootiif islaamummaa balleesse kun keenya miti beey magan sadaqa kannanne feente deemnu keessa ani arsii arargee jimmaa dhageen kiristaana taate feente taate dhufu irraa'uun toltu wallahi bareed wallahi toltu sanuu waa'ee yesuus jedhan beeku afaan kana saawwatiin manni السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني أسقبت والبادني أسويتن كوني يورا قافي دتني أسويتن أساوا يورا قافي دتني أسويتن يورا قابر بادن أنا فات رفنا يا محمد نمني دعاء أنا مدرب جندو أنا فادا يو بوكسي بدني رفنا يا محمد أنا كجلان كوني خنا مالك خوان جمام بيتا تتخنني غبارة كدفني وان جمام بيتا تتخنني أفان ساكري فتن كوني أبو مواز إنجافول بادني أسواه تنجران نندن دو بليز أفان نمبليزنا أكنو أفان بدأ تبغون asjalaya wangeelumon qabu warku nama yoo waa beeytanii ragaanaa sooytan koota haasawa yoo qaantiintaan akkas eenyu deebise dheese bareedaa jinni binsi bergame meesota jedhe ka mirqaana warra eeysa medhalawni kee warra mirqaana qabno waabbat eenyu biyyoota kamtu biyya arabaa kan kaa jee dubbat waan jedhe meesota jedhe
Mee nama dhaggeeffatu akka nama normal soo jaansan normal. Irraa hacaqoo afaan keessaa seexaana sirrii jiru. Uffatu nama gooftaa Yusmaan waaqayyo keessoo seexaanni olii gad deemuu ture. Wangeelaas hin beeytu. Quraan hin beeytu. Oromummaas hin beeytu. Afaan takka hin beeytu. Mee na dhaggeeffatu dura dhiisaan tuqinaa jiran. Anuu ni maraacha. Ishee gubee beekan itti amanee bara. Mee na dhaggeeffatu kaa yoo nan dhaggeeffanne yoo wangeela natti lallabne takkaanis quraan sita akkam wal dhaggeeffanna. Akkam wal dhaggeeffanna akkamitti taasifne yoo mana Amaanuel maraatummaa yoo keessa yoo jiraatte chiyoo dhawwate laayifii hojjiseente. Madaalli biraa gaggeessite uffata yaada keetiin itti waan siin jedhe ani waan as dhaggeeffadhu an wangeelaas dubbisee quraan dubbisee mee na dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu goobasii kiyya goobasii na dhaggeeffadhu. Ani wangeela dubbisee quraan dubbisee mee nama dhaggeeffadhu gaafan fayyitameeti gaafan fayyitame mee caatii yoo afaan lulluuqadhu mee suuta jedhe na hojjaasaay mee suuta jedhe qaruuraa yorkaa qabatte darbe si na hojjaasoo barbaaddamoo iyyuu barbaadda gandi ganda farshootii miti waldaan jiru masjid jiru tiktok irra jirra. Mee na dhaggeeffattamoo nan dhaggeeffattu an si dhaggeeffachuun hawwa si dhaggeeffachuun fedha nan dhaggeeffattu. Dhaggeeffattu jiru. Gobas ana amantiin tiyya islaam amantiin ta'e maali? Ani kristaan. Gobas maqaan kiyya agartee Abu Muazi maqaan kee too? Galaan Khalifaase. Okay ani quraanaatu islaama ta'e naan jedhe eenyu kiristaana ta'e siin jedhe? Ani moo? Quraan hin fayyisu gaa namni seetuma sagadaa malee. Gurba afaan Oromoo si gaafatu jira yoo afaan Oromoo hin beekne asi hojjetan ani yoo obboleessa yoo himanyaa taate ani haroon kee na dhaggeeffadhu Harargee keessa dhalatte loqoda Harargee haasofte Oromoo jechuudha ani siin hin jedhu afaan Oromoo Amaariffaa Ingiliffaa Somaaliffaa namni baranna sabni saba kana jechuu siin hin danda'u waan siin jee ani islaama qur'aana kiyyaatu islaama ta'e naan jedhe ati eenyutu pheenxee kiristaana ta'e siin jedhe. Macaafa kiyyaa kiristaana ta'e naan jedhe. Ammana yoo naa kan nite pheenxeen ta'a wallahi pheenxeen ta'a naa kan. Uno. Inte yoo beektan ta'e ni bar Muhammad eenyuun raajame biyya Arabaa keessaa nabi. Akka ati wangeela beene maanyi bi donqoroo taateen si beeka Harargee dhamaa agartee pheenxee dhamaa asirraa naa kanni. Musliimni biyya Arabaa keessaa dhufa jee dubbatee nani baastaa. Na dhaggeeffadhu waan siin jedhe. Ate kanaan jette ni kijibde wangeela keetti irratti pheenxee kijibdu suma qofaan harka Harargee keessaa pheenxee kijibdu. Wangeela kiyyaatu na dhaggeeffadhu kuni kijiba kun maa cabu maaltu cabaa olaa miti cabxee ture. Macaafaan harkaa qabu baga siidee waaqayyoo du'een waaqessu Oromoon gartee duru waaqeffataalleen waaqa duun waaqessu deemate nama du'e nama ajjeesanii qabrii geessanii awwaalan waaqessaa barate. Na dhaggeeffadhu. Cubbuu keenya jeef dhufee bara. Baga waaqayyoo si ajjeesan aanan waaqessu ati. Waan siin jedhe amma nama akkasii nama shawwatu ani smart isirra waan siin jedhe mee na dhaggeeffadhu kun maraatummaan akkanas hin baastu kuni gartee waan takka beekumsallee siin dabaltu anaafillee beekumsan dabaltu iyyuun kan kee asirratti wangeela keetii to pheenxee ta'e naan jee jettee asirraa naa kan pheenxee sii ta'a kan mirqaana hajimaa wadaa nyaate. Pente wangeela jima walra nyaato Harargee keessa kana. Fidi ka wangeela keetirra waan wangeela beene maa seenta TikTok dhufteen hojjaaset nuti nama waa dubbise at least waa xiqqasho kakuma haara wallee dubbise moofadhiisi nama san barbaanna. Nabiyyiin biyya Arabaa keessaa ni kan jiru kitaaba keessaa ni baasta. Goyya gurba waan siin jedhe. Yesuus Kiristoos akka Israa'el keessaa kan garsa kitaabarra. Wangeela keetirra kijibde na dhaggeeffadhu mee. Wangeela kana kan jiru ni baasta ni baasta. Na dhaggeeffadhu nama dhaggeeffachuun beeku. Nama dhaggeeffachuun beektu jaartii sireebee dhufte moo mana farshootirra na hojjaasaa jirtamoo mana Amaanuel irraa waan siin jedhe wangeela kiyyaatu kiristaana pheenxee ta'e naan jenne gobasi. Wangeela dubbii akka fayyisa rabbi jechuudha. Wangeela abboonu waan siin jedhe nama dhaggeeffadhu. Suuta haasaa walleen beektu ati mana barumsaa dhaqiite waa baradhu mee dura wangeela baradhuuti kottu tiktokin seenin ansilaansi ta'e tiktoki firraa cufeetiin deemee baradhee dhufa baradhuuti tiktokin dhufa. Barnoonni biyya lafaa biratti. Barnoota biyya lafaatillee qabdu barnoota ammayyaatis hin qabdu barnoota wangeelaatis hin qabdu akkanuma firaa deemta akkuma waraabessu miila lama. Isin jimaa qabaatanii adiisa baratanii jimaa qabaatanii. Na dhaggeeffadhu sanumaanuu sirra gaara. Okay na dhaggeeffadhu. Nama dhaggeeffatu kana booda inni deemta. Akka nama beekuutti haasa'ii
nama waa dubbisee nama waa barate yoo taate akka nama waa barateetti nama dhaggeeffadhu. Akkam Waan nagaa dubbatu jedhee yaadaan mormi beekumsaan mormi malee cal jettee usseetuma hiriyin kaaboo mataan dhukkubsu jirta hayi. Fayyadu. Beera dubartii argee keessa maraattee dubartii kana dhaawataa dhiirtee kana dhaawataa goobasi sanuu laayifii xiqqoo godhatee kanatti iyyita. Insaanso waan siin jedhe kana maali waan ol qabee jiru kun maali? Sagalicha ammallee fayyisu du'aa gaafas kaasee jaama banu keessanii hun fayyisu. Okay waan siin jedhe na dhagee dhiisi fayyisin waan siin jedhe wangeelli kun kiristaana pheenxee ta'e siin jedhe. Ani Kiristoosin amanan jedhe pheenxee isaantu jaalatee. Aboo maal amantaa. Okay amantiin qabdamuun qabdooti. Amantiin qabdamuun qabdu. Amantiin kee maali? Amantiin kee maali ka? Akka dhiira hin cufatiin suuta haasawa jira namee fayyatti adeebitu namni ganda kana dhufe takkaanii fayyanii maraata. Hanqanuma nu biratti. Nuti isa deesooteen isa dhufee ku jira armuwaase. Waan siin jedhe dhaggeeffadhu. Neena dhaggeeffadhu. Gurba nama dhaggeeffachuun feetu. Bifadha. Waan siin jedhe amantiin tee maali? Kiristaana hin dhageessu gurra. Okay. Jabanaan goone. Na dhaggeeffadhu kiristaanni asirra na dhaggeeffadhu amma gaata dhugaatii waa si gaafadha. Wangeela dubbistee ni beektaa? Wangeela dubbistee. Dubbise. Hangam takka dubbiste? Juu soddommanuu dubbise. Waan siin jedhe. Gaafii gaafadhu malee wangeela dubbisu malee itti amana. Okay yoo dubbiste kiristaanni amanti kan jedhu argitee beektaa asirratti? Kiristaanni Kiristoos irratti jalqabe gooftaa Yesuus aboo ansa siin hin jenne. Okay Yesuus Kiristoos kiristaana ta'a jedhee. Jee akka jireenya harka nuuf dhufee jira raajotaan raajota. Aboo na dhaggeeffadhu boqonnaa siraa fuudhu deema. Yesuus Kiristoos kiristaana ta'a jedhee. Nabiyyoota dubbatame. Keessa eenyutu isaa biyya Arabaa keessaa nabiyyiin dubbate. Gooftaa Yesuus. Gurba iyyensaan bar fayya iyyensi bar ummata kanallee waan ijoollee pheenxeenuu si saalfachuu jirti pheenxeenuu. Saalfatu pheenxeenuu jiraadhaan waaqayyoo na dhaggeeffadhu. Suuta gurba ani gaafii si gaafa jira maaliif iyyi takkana lallabda akka re'ee maraattee. Raraa uffatee dhufaa jee bara ofirraa eegaa jee ni dhufa jee bara. Na dhaggeeffadhu waan siin jedhe gurba dhiisi waanni. Waan si jedhe kan okkoma si gaafadha gurbaa si gaafadha gowwaan hin dhalate jedha haati teessa si dhalte boqotte nagaan haa ciftu waan si jedhe na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos macaafaan harkaa qaba gurbaa jechuun yoo nama hojii haasa'uun feene an nama sirra waa beekus hojii saasaawee wallaalaa hojii sunumaa sanu dubartii pheenxeen geessu wallahi. Haa suuraa jinni haata 70 bala waan si jedhe si dubbisa waan si jedhe dura dhaabbatu eenyummaa kee naa galte waan siin jedhe Yesuus Kiristoos kiristaana ta'a jedhee ni beeka. Yesuus Kiristoos akka jireenya harkatuuf dhufe jireenya isaa keessa mul'ate. Gurbaan kana sin gaafanne afaan harargeen sitti haasa'u jira yoo siif hin galle nagaan boqodhu waan siin jedhe Yesuus Kiristoos kiristaana ta'a jedhee beeka. Kiristaana jechuun kiristaanummaan isarra jalqabde malee inni ansa singaafan jireenya anaati dhugaan anaati ansa singaafan garuu karaa keessatti dhufaa kana singaafan gurba gaafinaaf deebista manaaf hin deebistu. Kiristaa jechuun isarra jalqabde. Gurba ani eenyuun jalqabeen jedhe mana barumsaa kutaa meeqa barattee yuunivarsiitii kolleejii hanqamta ka baratteme. Gaafa namni qaroo san qaraan buqqise. Hin qaran wallahi gana ati jechuun. Ani ani namatti illee salakkaa'uudhaaf sorry akkasii nagaa babasi. Seerii mara koko ni haasa'u. Deem haala soetaan maraattu harargee keessan maraatti. Amma gaa sagalee waaqayyoo tokko isinii dubbisuu deemaa sagalee waaqayyoo tokko isinii dubbisuu deemaa usaa dhaggeeffata. Gowwaan hin dhalatee kan kana peentee jedhanii lakka maraattu harargee keessaa wal maan maraattu nama silaa fuudhanii Amaanuel geessan waldaa geessan peenteen jedhana. Hin fayyitu maal fayyiti maraattuun waan dubbisuu hin beekne maal beekti tun. TikTok kallee dhuftee kun nu maraachuu jirti. Akkana ta'ee jira. Waldaan akka mana yaalaati. Hin fayyu namni dhukkubsata achumatti wal gurani. Gagguuraa ofirraa jirana. Ijoolleen ogguunii fi peentee waa isin kannite dadalagitanii jiraachuu hin dandeenye waan jimaan bitattaniif waan sijaaraan bitattan oguu isinii kannan diqaalaan tokko kan gartee amaarri poolisiin mootummaadhaa gaddeeytee harargee keessatti wanneette wannan jeena. Laala amma waaqayyoon kee dubartii gubbaa dhaabbatee awwaga amma abumwaazii fi wallahi namootaan kabajoo zira malee irraa hin naqasila. Wallahi laazim
waaqayyoon kee dubartii mataa gubbaa dhaabbatee harka shanan isaatiin taphachuu ture dhaggeeffatu sitti haasa'a. Wangeela Luqaas 7:35 irraa kaaftee yoo dubbiste haa ta'u malee iyyuu ogummaan waaqayyoo ijoollee ogummaa hunduma biratti dhugaa argate. Faarisoota keessaa inni tokko nyaataaf isa waamnaan Yesuus mana faarisichaatti galee maddiitti dhiyaatee 37 mandara sanas dubartiin cubbamtuun tokko turte. Yesuus mana faarisichaa maddiitti dhiyaatee akkana jedhe. Waan Yesuus waan waaqayyoon keessan godhe dubartii gubbaa dhaabbatee dubartiin miila isaa dhungatti miila isaa arraabdi. Waan inni dubartii gubbaa dhaabbatee godheen isinii dhaga. Mee nama akkanatti dubartii bira dhaabbatee sila afaan kiyya waa hedduu na haasaa wallahi waan inni jechuu kee rabbina keessa gad deebise. Mee dhageeffadha. Yesuus mana faarisichaa maddiitti dhiyaatee akka jiru yommuu dhageesse urgooftuu dibata shurrubbeetti fudhattee dhufte. Achumatti bu'aa gara miila isaa jala dhaabbattee imimmaan isheetti miila isaa jiiste. Rifeensa mataa isheetis haxaa'uu jalqabe. Yesuusii beekadhu kan rifeensa mataa dubartii haxaa'uu dhaqqabe. Eegale kun awwa dhiisaa waan malee waliin dubbisnu. Dhiisaa waan malee waliin dubbisnu. Wallaahi waan malee jira macaafa kana keessa. Yesuus dubartii wajjin wal qunnamtii saalaa akka godheefaa jira. Dhiisaa waan malee waliin dubbisnu. Yaa Rabbi kiyya akkana mee eenyu jira rifeensi. Dhiiraam yaa rukutatu maal rakkoo qaba. Haa ta'ullee haasukkumullee. No faralle. Kallattuma hundaan qorama godhamee jedhee kallattuma dhiirti namummaa akkuma namni qorama fadhaa wooniitiin eenyu janan akkuma namni gartee qorama akkasumatti qorama ta'ee jira Yesuus bar. Waan hundi isa mudatti jedha bar. Cubbuudhaan qabne malee hundi fadhinnaanis eenyus isa mudatti jedha akkuma nama mudatu namni fuudha. Fuudhu namni dubartii mantaa waan hin godhu. So anyway. Naga caalaan islaama moo kiristaana? Injiinarii noo? Caalaan. Bakkalee. Abu Salmaan assalaamu alaikum. Hello. Osoo kiristaanummaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaaz jirtu nagaa? Fayyaa keessanii akkam jirtan? Wallahi akka ajaa'iba numuun cuuphamini malee. Baga nagaan as geessan baga jiraatan hundumti keessan obboleeyyan assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam jenne Ustaaz Abu Baga nagaan Salmaan. jiraatan fayyaa keessanii jirtu? Rabbiif galanne haa gahu. Ummanni amma dhufu kuni wallahi nama jira. Warri sila mariidhaa dhufan kun yeroo garii gorora dubartii ejjituu liqimsanii waan dhufan nama fakkaata. Osoo nagaa qabaatanii gorora dubartii ejjituu liqimsanii dhufuu haadhiisanii firra. Akkas. Kan. Itti fufaa ustaaz.